Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuftu har'a kan waliin ilaallu mata duree tokko tuqaa lama lakkoofsota raashinaali tartiibessuu kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Barnoota armaan duraa baratti keessatti lakkoofsota intiijaroota xiqqaa irraa gara guddaatti yookiin guddaa irraa gara xiqqaatti tartiibessuu ilaaltee jirta. Amma immoo lakkoofsota raashinaalii wal madaalchisuun xiqqaa irraa gara guddaatti yookiin guddaa irraa gara xiqqaatti tartiibaan kaa'uu baratta. Egaa barnoota keessan gara gadiitti jechuudha. Lakkoofsota intiijarii xiqqaa irraa gara guddaatti yookiin guddaa irraa gara xiqqaatti tartiibessuu barattaniitu jirtu. Egaa boqonnaa kana keessatti immoo lakkoofsota raashinaalii wal madaalchisuudhaan xiqqaa irraa gara guddaatti yookiin guddaa irraa gara xiqqaatti tartiibessuu kan barattan ta'a jechuudha. Gocha tokko tuqaa afur irraa ukaanu lakkoofsota isaan kana xiqqaa irraa gara guddaatti tartiibessii jedha. Kana egaa tartiibessuun isaa isin rakkisu. Xiqqaa irraa gara guddaattidha. Xiqqaa jalqaba barreessinaa, isa guddaa immoo dhumarra barreessina jechuudha. Asirratti xiqqaan eenyudha? Xiqqaan as keessaa yeroo barbaaddan 18 ta'a. 18 gadi jira as keessa hin jiru jechuudha. 18 tokkoffaa irratti barreessitu. 18 jettu yeroo tartiibessitan 18 itti aansuudhaan eenyuun arganna? As keessa olaaltan 22 ta'a. Itti aansuudhaan 22 sana booda meeqa argattu? 25 ta'a. Itti aansuudhaan immoo meeqa argattu? 34. Itti aansuudhaan 47 ta'a. Itti aansuudhaan 53. Itti aansuudhaan 59 tuqaa 9. Itti aansuudhaan 65 tuqaa 8. Itti aansuudhaan 86 dhumarratti 94. Akkasiin tartiibessitu jechuudha yeroo tartiibessitan. Gaaffii lammaffaan lakkoofsota isaan kana sarara lakkoofsaa irratti fayyadamuun tartiibessii. Sarara lakkoofsaa fayyadamnee tartiibessina. Sarara lakkoofsaa kana haa kaafnu. 0 handhuura irratti kaafna. Sana booda 5 jenna as jechuudha. 5 itti aansuudhaan 5 otoo hin jedhin 2 jechuu qabna. Lamni waan jiruuf jechuudha. Itti aansuudhaan 5. Itti aansuudhaan 11. Itti aansuudhaan 11 barreessina. Egaa lakkoofsonni kun hagam akka walirraa fagaatan sarartuudhaan safartanii warraa fageenya isaanii bareechitanii sarartuudhaan akka safartan sararuu dandeessu. Itti aansuudhaan maal goona? Gara negatiivaa warreen jiran barreessina. Negatiiva 7, negatiiva 8, negatiiva 13. Egaa fageenya hammamii warraa fagaatu lakkoofsonni kun kan jedhu safartanii kaa'uu dandeessu jechuudha. Asirratti fageenya 0 fi 7 irraa qabu jechuudha. As gidduu lakkoofsi ni jira jechuudha. Negatiivni 1, negatiivni 2, negatiivni 3, negatiivni 4. Isa immoo isin maal gootu? Otoo lakkoofsichaan barreessin safartanii haga kana warraa fagaata kan jedhu sarartuudhaan bareechitanii hojjetachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu amma isin sarara lakkoofsaa irratti yeroo keessan kana fakkaachuu qaba jechuudha.
lakkoofsa orderiinsaa yookiin tartiibni isaa kana fakkaachuu qaba. Itti aansuudhaan gaaffii sadaffaa haa ilaallu. Gabatee armaan gadii gammachuun gosa barnoota 5 qormaata fudhate qabxii argate mul'isaa jedha. Gammachuun gosa barnootaa kamiin qabxii ol'aanaa fide? Tartiiba isaaniitiin barreessaa. Tokkoon tokkoon qabxii gosa barnootaa irraa argate baay'ina gaaffilee gosa barnootichaaf hiruun kaa'i. Asirratti maal nuun jedha? Tokkoon tokkoon qabxii gosa barnootaa irratti argate baay'ina gaaffilee gosa barnootichaaf hiruun kaa'i jedha. Asirratti kan irra caala fide kamidha? Kan qabxii olaanaa fide asirratti keessa jechuudha. Akkuma gabatee kana argitan kuni gosa barnootaa isaati. Kun immoo qabxii inni argatedha. Kun immoo baay'ina gaaffilee isaati. Asirratti qabxii olaanaa kan fide as keessaa kamidha? Qabxii olaanaa kan fide as keessaa kamidha? Akkamitti argattu jechuudha? Qabxii inni argate hiruu, qabxiin argate hiruu baay'ina gaaffii sanaatiif hirtu. Isa kana yoo ilaaltan fakkeenyaaf afaan Oromoo jechuudha. 34 hiruu 40 jettu. Akkasumallee qabxii hunda isaa kanayyuu jechuudha maal gootu? Hunda isaa kana qabxii argate hiruu baay'ina gaaffilee kanaatiif hirtu jechuudha. Tokkoon isaa kana erga akkasitti hirtanii kana jechuun qabxii inni argate hiruu baay'ina gaaffiitiif hirtu. Asirratti 34 hiruu 40 jettu. 28 hiruu 35 hiruu 40 jettu. 28 hiruu 35 40 hiruu 45 jettu. Isaan kana tokkoon isaa jechuudha. Erga akkasitti hirtanii gatii isin argattan sun ni jira. Gatii isin argattan sun achi keessaa isa guddaa ta'eetu qabxiin isaa olaanaadha jechuudha. Asirratti 34 hiruu 40f yeroo hirtan meeqa argattu? Meeqa argattu jechuudha? 0.85 ta'a. Kan isa kanaa 28 hiruu 35 inni immoo 0.8 ta'a. Kan isa kanaa 35 hiruu 40 inni immoo 0.875 ta'a. Inni itti aanu afaan Amaaraa jechuudha. 27 hiruu 35 jettu. Inni immoo 0.7 ta'a. Kan isa kanaa immoo kan saayinsii waliigalaa jechuudha. 0.888 jechuudhaan itti fufa. 88 jechuudhaan itti fufa. Kanaafuu as keessaa isa kamtu guddaadha? Kamtu guddaadha jechuudha? 0.888 isa jedhee itti fufu kanadha. 0.888 jechuudhaan itti fufa. Kana jechuun immoo ishii mataa ishiirra qabdu kanadha jechuudha. Mallattoo ishii akkasii qabdu kun 88 itti fufuu isaa agarsiisti. As keessaa tokkoffaan kamidha jechuudha? Qabxii olaanaan saayinsii waliigalaati jechuudha. Saayinsii waliigalaati. Tartiiba yoo keessan kana maal ta'a? Tokkoffaan saayinsii waliigalaati. Lammaffaan immoo eenyu ta'a? Herreega ta'a. Herreega keessu. Itti aansuudhaan yoo ilaaltan afaan Oromoo ta'a. Itti aansuudhaan afaan Ingiliffaa ta'a. Arfaffaan jechuudha. Itti aansuudhaan inni dhumaa shanaffaan afaan Amaaraa ta'a jechuudha. Tartiibaa yeroo keessan qabxiisa akkasiin keessu. Tokkoffaa eenyuun keessu? Isa kana keessu jechuudha. Kana jechuun isa 40 fide. Saayinsii waliigalaa 40 isaa fidedha. 45 keessaa tokkoffaa kan fide jechuudha. Tartiiba sa'aatii yeroo keessan bifa kanaatiin keessu. Tokkoffaa saayinsii waliigalaa
lammaffaan herreega, sadaffaan afaan Oromoo, arfaffaan afaan Ingiliffaa, shanaffaan afaan Amaaraa. Akkasiin keessoo jechuudha. Lakkoofsota raashinaanii gaaffii arfaffaan lakkoofsota raashinaanii armaan gadii guddaa irraa gara xiqqaatti tartiibessii jedhe. Guddaa irraa gara xiqqaatti kan isin tartiibessitan. Kanaafuu xiqqaa irraa gara guddaatti waan nuun jedheef xiqqaan as keessaa eenyu ta'a? Asitti gaa negatiiva kuni. Isaan kun hundi isaaniiyyuu poozitiiva waan ta'eef xiqqaan inni jalqaba barreeffamu isa kana ta'a jechuudha. Tokkoffaan isa kamidhaa? Isa kana ta'a. Isaan kana immoo isaan itti aanu immoo akkamiin hojjettu? Asirratti inni kunii fi inni kun waamamaan isaa jechuudha. Waamamaan isaa waamsisaa waan caaluuf tokkooti olidha jechuudha. Lakkoofsonni isaan lamaan kun. Waamamaan isaa waamsisaa isaa waan caaluuf lakkoofsi sun tokkooti olidha. Isaan kaan immoo waamsisaan isaa waan caaluuf 0 fi 1 gidduutti argamu. Kanaaf isaan kun gara dhumaarra barreeffamuu qabu jechuudha. Isaan kun warreen amma itti marre kun. Sana booda isaan kana wal madaalchisuu qofa zinama. Isaan kana, isaan kana, isaan kana, isaan kana akkasumallee isaan kana. Isaan kana yeroo wal madaalchiftan maal gootu? Yoo barbaaddan kallattiidhumaan isaan kan gara maaliif jijjiirtu? Gara deesimaalitti yoo jijjiirtan salphumatti daftanii bira ga'uu dandeessu. Yoo barbaaddan immoo lakkoofsota kana jechuun waamsisaa isaa tokkoon tokkoon waamsisaa isaa wal madaalchisuun yookiin waamsisaa isaa wal fakkeessuun waamamaa isaa wal madaalchiftu jechuudha. Akkuma viidiyoo darban keessatti waliin ilaalaa turre bifa sanaan hojjechuu dandeessu. Yoo barbaaddan gara deesimaalitti jijjiirtanii deesimaalii sun ilaaluu dandeessu jechuudha. Gara deesimaalitti yoo jijjiirtan kana jechuudha. Ishii kana gara deesimaalitti yoo jijjiirtan 0.3 taati. 3 irra deddeebiti. Isa kanoo 5 irra 4 kan jedhu. Kun immoo 1.225. Isaan kana hundasaa gara deesimaalitti jijjiirtu. Gara deesimaalii jijjiirtanii isa kamtu tokkoffaadha, isa kamtu lammaffaadha, sadaffaadha, arfaffaadha jettanii tartiibessuu dandeessu jechuudha. Amma nuti yoo tartiibessinu inni jalqaba irratti barreeffamu inni xiqqaan eenyudha? As keessaa isa negatiiva kana. Isa negatiiva jalqaba irratti barreeffanna jechuudha. Negatiiva 2 irra 5 itti aansuudhaan 1 irra 4 ta'a. 1 irra 4 itti aansuudhaan 1 irra 3 itti aansuudhaan 2 irra 3 itti aansuudhaan 5 irra 7 itti aansuudhaan 3 irra 4 ta'a. Kan itti aanu eenyudha? 5 irra 4 inni dhumaan inni guddaan eenyudha? 17 irra 5 ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin tartiibessitu. Ilaaluu yoo barbaaddan immoo tokkoon tokkoon isaa mirkaneeffachuu barbaaddan isa nama hojjedhe kana jechuudha. Tokkoon tokkoon isaa gara deesimaalitti jijjiirtanii ilaaluu dandeessu. Yoo barbaaddan immoo waamsisaa isaanii wal madaalchisuudhaan kana jechuun waamsisaa isaa wal fakkeessuudhaan maaliin wal fakkeessitu? Hirmaataa waliin xiqqichaa isaanii ilaaltanii hawaaxaa isaa ilaaltanii wal fakkeessitu jechuudha. Waamsisaa isaa sana booda waamamaa isaa immoo wal madaalchiftu jechuudha. Karaa sanaan hojjechuu dandeessu yookiin immoo kallattiidhaan gara deesimaalii jijjiiruudhaan deesimaalii isaa isa kamtu caala kan jedhu sanaan murteessitu jechuudha. Kanaafuu amma isin xiqqaa irraa gara guddaatti tartiibessaa waan nuun jedheef kunoo bifa kanaatiin tartiibessitu jechuudha. Gaaffii 5ffaa yoo ilaallu lakkoofsota raashinaalii armaan gadii xiqqaa irraa gara guddaatti tartiibessi. Xiqqaa irraa gara guddaatti nu gaafate.
xiqqaarraa gara guddaatti yeroo tartiibessitan maal ta'a jechuudha. Yoo barbaaddan gara deesimaaliitti jijjiirtanii xiqqaarraa gara guddaatti tartiibessuu dandeessu. Egaa xiqqaarraa gara guddaatti yoo tartiibessinu ishii kana gara deesimaaliitti haa jijjiirrannu tokkoon tokkoon isaa jechuudha. Tokkoon tokkoon isaa haa jijjiirru. Ishii kana meeqa taati? 0.2 taati. Kunoo inni kunoo 0.75 ta'a. Inni itti aanu 0.4 ta'a. Inni itti aanu immoo kun 0.86 ta'a. Inni kun 0.43. 0.43. Inni kunoo maal ta'a? Negatiiva 0.66 jedhee itti fufa. Inni kun immoo 0.2 0.5 kun ishiin kun jechuudha. Tokko irra lama jechuun 0.5. Inni itti aanu immoo ni dhuma jechuudha. 0.66 jedhee itti fufa. Kanaafuu maal jedha? Xiqqaarraa gara guddaatti tartiibessedha. As keessaa egaa xiqqaan eenyudha? Xiqqaa yoo ilaallu negatiivadha jechuudha. Negatiiva isa kamidha? Tokkoffaan isa kam ta'a? Isa kana guutu. Kana jechuun tokkoffaa yeroo tartiibessitan asitti haa tartiibessinu. Tokko irra lamarra tokko irra osoo hin taane negatiiva 2 irra 3 ta'a. Itti aansuudhaan xiqqaan as keessaa eenyudha? 0.2 miti. 0.2 immoo eenyudha? Tokko irra 5ti. Tokko irra 5 jettu. Itti aansuudhaan 0.4 kana. Inni immoo eenyudha? 0.4 kun yoo ilaaltan 2 irra 5ti. 2 irra 5 jettu. 2 irra 5 tartiibessaa jirra waan ta'eef amma jechuudha. 2 irra 5 itti aansuudhaan 0.43 kan jettu kana. Inni immoo 3 irra 7ti. 3 irra 7. Itti aansuudhaan 0.5 kan jettu kana yoodhaan immoo tokko irra 2ti. Tokko irra 2ti. Itti aansuudhaan meeqadha? 0.66 kan jedhu kana. Inni immoo 2 irra 3ti. 2 irra 3. Itti aansuudhaan immoo 0.75. Inni dhuma 0.86. Inni dhuma jechuudha. Zeeroo tuqaa torba shan inni dhuma 0.86 bifa kanaatiin tartiibessitu jechuudha yeroo tartiibessitan. Itti aansuudhaan gilgaala 1.5 waliin ilaallu. Gaaffii tokkoffaan maal jedhaa? Lakkoofsota intiijarii negatiivaa 3 fi 5 gidduutti argaman hunda tartiibaan barreessi. Lakkoofsota maalii nu gaafate? Intiijarii nu gaafate. Raashinaalii miti. Intiijarii waan nu gaafateef
kana gidduu kan jiran eenyu fa'i? Negatiiva 2, negatiiva 1, 0, 1, 2, 3, 4 isaan kanadha jechuudha. Negatiiva 2, negatiiva 1, 0, 1, 2, 3, 4 lakkoofsota intiijarii eenyu gidduutti argamanidha? Negatiiva 3 fi 5 gidduutti argamanidha jechuudha isaan kun. Gaaffii lammaffaan itti aanu maal jedha? Lakkoofsota raashinaalii 3 fi 5 gidduutti argaman 4 tartiibaan barreessi. Mee waliin tartiibessinu. Akkamiin barbaaddu ishii kana viidiyoo darban keessatti waliin ilaallee turre gadi fageenyaan viidiyoo sana warreen ilaalle deemtanii ilaaluu dandeessu. Maal gootu? Bifa kamiin hojjettu? Asirratti gidduu kanaatti kan argamu gidduu 3 fi 5tti kan argamu akkamiin argattu? 3 irra xiqqaa 3 ida'uu 5 irra 2 irra xiqqaa meeqaati? 5 jettanii argattu. Sana booda maal ta'a? 3 irra xiqqaa meeqa kuni inni gubbaa? 8 irra 2 irra xiqqaa 5 jettu. 3 irra xiqqaa 4 hin ta'u innis kun 4 irra xiqqaa 5 eenyuun arganneerra? 4 arganneeti jira. Tokko arganneerra. Kan gidduu isaaniitti argamu jechuudha lakkoofsa raashinaalii. 4 arganneerra. Lammaffaa immoo barbaanna. Kana jechuun akkamiin hojjenna? Viidiyoo kanaan duraa keessatti viidiyoo isa darbe keessatti waliin ilaalleeti turre. Kana jechuun A fi B'n lakkoofsota raashinaaliiti. A irra xiqqaa A ida'uu B hiruu 2 irra xiqqaa B. Kana jechuun A ida'uu B hiruu 2 jechuun A fi B gidduutti argamaa jechuudha. Bifa sanaati kan nuti hojjenne. Amma nuti 4 arganneeti jirra. Meeqa barbaadaa nuun jedhe? 4 barbaadaa nuun jedhe. Lakkoofsa 4 arganneeti jirra. Meeqa nu hafa? 3 barbaanna jechuudha. Kan gidduu isaanii jiru 3 fi 5 gidduu jiru. Tokkoffaa 4 arganneerra. Lakkoofsa lammaffaa haa barbaannu. Maal gootu? 4 arganneeti jirra mitiire? Kan 3 fi 4 gidduu jiru barbaanna ammoo. Kan 3 fi 4 gidduu jiru. Maal goona? 3 irra xiqqaa 3 ida'uu 4 hiruu 2 irra xiqqaa 4. 3 irra xiqqaa meeqa kuni? 7 irra 2 ta'u irra xiqqaa 4. Kana arganneeti jirra ammoo. 7 irra 4 fi 4 arganneerra. 2 argannee 2 nu hafe. Ammoo maal goona? 7 irra 2 fi 3 barbaannaa jechuudha. 3 irra xiqqaa 7 otoo hin taane 3 mannaa 3 irra xiqqaa 3 ida'uu 7 irra 2 hiruu 2 irra xiqqaa 7 irra 2 jenna. 3 irra xiqqaa kana yeroo walitti daanu warra gubbaa kana jechuudha. Meeqa ta'a? 13 irra 2 irra 2 ta'a. Irra xiqqaa 7 irra 2. 3 irra xiqqaa 13 irra 4. 13 irra 4 ishiin kana yeroo salphistanii keessa maal ta'a? 13 irra 4 ta'a. Sababni isaa 13 irra 2 hiruu 2 jechuun azala tokko jirti. 13 ishiin kun tokkoon baay'atti lamni kun immoo lamaan baay'ata. Maal ta'a? 13 irra 4 ta'a jechuudha. Maal arganneerra amma? 3 arganneeti jirra. 7 irra 2
tokko immoo isa kanatu gidduu isaaniitti argama jechuudha. 13 irra 4 meeqa arganneerra amma 13 irra 4 arganneeti jirra. 7 irra 2 akkasumas 4 arganneeti jirra. Lakkoofsa 3 arganneeti jirra jechuudha. Meeqa 13 irra 4 kabiraa'u 7 irra 2 fi 4 arganneeti jirra. Lakkoofsa raashinaali 3 fi 5 gidduutti kan argamu jechuudha. Amma 4 barbaadaa nuun jedha 4 barbaadaa nuun jedheef arfanuu hin barbaanna jechuudha. Amma immoo maal gootu kan 4 fi 5 gidduutti argamu barbaanna. Kan 4 fi 5 gidduutti argamu maal gootu 4 irra xiqqaa 4 ida'uu 5 irra 2 irra xiqqaa 5 4 irra xiqqaa 9 irra 2 irra xiqqaa 5. Kanaafuu eenyuun arganne amma 9 irra 2 arganne. Tartiiba yeroo keessan gaa 9 irra 2s lakkoofsa raashinaalii 3 fi 5 gidduutti kan argamudha jechuudha. Maal gootu tartiibaan yeroo keessan 13 irra meeqaati 4 itti aansuudhaan 13 irra 4 itti aansuudhaan 7 irra 2 4 itti aansuudhaan meeqa 9 irra meeqaati 9 irra 2 isaan kana jechuudha. Arfan isaanii lakkoofsonni raashinaalii 3 fi 5 gidduutti argaman jechuudha. Isaan kana fakkaatu. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Hagama baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti na barreessuu hin dagatina. Egaa waan isin hin galle tasumaallee bira darbuu hin qabdan koomentii jalatti na barreessuu hin dagatina. Viidiyoo itti aanuun 1-3 qooyyabootaa fi amaloota lakkoofsota raashinaalii kan jedhu walitti deebinaa nagaan na tura.